abbaan manaa yeroo haati manaa isaa inni gabba'ee jennaanii eessa oolte maali taate waa dhabdee waan akkanaa taate kana mudattee hattaa wajja qaccaqullee maan ta'in yeroo itti dawwalamu abbaan manaa hin ashaqa uumama dhiiraa keessaayi. Walitti faayinaaf na haadhi manaa namaa deddeebiftee isa tokkotti dawwaltee naasiin tokko callubattee dhiftee kan kee keessatti ilaalta isii sana keessatti haadha manaa keetii keessatti ilaalta. Haadha manaan keetii yennoo isin deddeebiftee qalbii si biraa qabaachuu kanatu agarsiisa. Kun immoo wanni haasofnuu fi mana gabbisa mana yabbisa yaada dheeressa nama fageessa abdii sitti hora abdii abbaadhaaf ilmoo ta'uu sitti hora qubana qabdii qalbii si keessa hin jiraa jechuu sitti hora. Mana wanni gabbisu keessaa amma baniinsi hin jiru waan tokko rakkoon hin jiru qilleensi seenu jechuudha. Isinii bilbila walii bilbilaa jiru. Yeroo isin bilbiltu abbaa manaati immoo dhiiraa'ee yeroo isin bilbiltu fuula akkamiitiin jalaa kaastee yeroo dallantee jirtu sanaa ta'u anumti raayyee mataan kee yeroo dallantee jirtu si namaa wajjin bakkeedha wal caqacaqaa jiru yeroo haati manaa keetii dawwaltu akkam jetteenii si galeera kana qabdaa jetteettanii kana dhabdee laata jetteettanii akkana dhabdee laata kana mudattee laata maa kana nurka dhabamee jennaanii jetteettanii baay'ee gammachiisa isin amma waa dhabneeti afaanuma bareedduu isiitiin amma akkana taaneeti akkuma jirruttuu bariigaa bareedduu jira homaan jiru ilaamee hammuma qabnuun akkana ta'annaa yeroo qabeenyi jiraatuuf an jedhu tole kun isaa dhabaadhaaf haasa'an qabaataati yoo